بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سكنتان كنا ككدني تربفأ واي غافي في ديبي لالتسا غافي في ديبي تينا تأردات نكيستي waan gaafii takka ta nama haga tokkorraa dhuftee walitti cunfee darsii godhee akka barumsatti barumsa kudhanii tokkoffaa waa'ee ramadaana irratti godhee yuutuub irra kaa'ee isii tanam duuba gaafii namni gadiin achi dhaqee caqasuu dhabuun mala saniif akka gaafitti gaafiin obboleessi nu gaafatu gaafii hedduu gaafatee waan takka irratti anna dhukkubaa soomuu hin danda'u maal baasaa yoom baasaa eenyu baasaa akkamiin baasaa akkam godhee baasaa waa hedduu gaafate. Waan kana hundaafuu deebiin namni tokko yoo dhukkubsatee dhukkubni isaa kun dhukkuba namni irraa fayyuun abdii qabduu miti jedhanii dura laa dhukkubsatu. Eegasi dhukkubni isaa dhukkuba aadatti namni irraan fayyine ta'u sambooda ammatti dhukkuba kana wajjiin soomuu dadhabu yoo hanni wal geette namni sun sooma afaan hiikaa guyyaa afaan hiike marayyuu hiyyeessa tokko nyaachisa miskiina tokko nyaachisa jechuudha. Rabbi guddaa quraana keessatti dubbatee وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين namni soomuu hin dandeenye adabbii fidiyaa baasaa isiin sulleen hiyyeessa tokko nyaachisa guyyaarraa. Duuba hiyyeessa kana akka lamaan nyaachisuu ni dandeetta. Akki lamaan ati dandeettuun dhihana dhaabdee nyaachisuu ni dandeetta. Guyyaa marayyuu galgala yeroo aduun dhiite nama hiyyeessaa tokko yaamtee koota dhihana nyaadhu itti nyaachiftee waan guyyaa sanis irraa dhumate. Guyyaa marollee akkasuma goota, iftaanillee akkasuma goota, guyyaa mara akkasiin oofuu ni dandeetta. Takka walitti dhaabee dhihana guddaa kan nama 30 san gahu dhaabee waan maraf keessaa qabu dhaabee koottaa nyaadhaanii nama 30 yaamee dhufanii nyaatanii namuurraa quufee warraa ka'e hootaa eeni ta'a. Tokko tokkoon adda addaan galchuuf hin dirqamaa miti. Tokko tokkoon seensiftee atilee nyaadhu jechuun hin dirqamaa miti. Nama 30 yoo bultiin 30 sirra jiraate. Nama 20 yoo bultiin 20 sirra jiraate. Haga bultii duraan sirra jiruu san lakkoofsa namaa yaamtee isaan hundayyuu akka isaan quufanii nyaatan godhuun hin dandeetta bifa saniin. Sun sii geettee jechuun dandeetta. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yaada. أجا جامي كبا. Hayyee. فكيت رمضان كيس كيس ساتو يا أشتيو فكيت جاتي وفي تهلالا يو. تلفون ما كيس ساتو كم ولا راجل أقول كم بتاني كي بدينا كمان نمر كهودي وما كم إنسان ما أديني كنجد ولا غافي. Halkan moo guyyaa? halkan illee guyyaallee. Telefoona keessan dhungate? Dhungannaan bishaan turraa dhufe? Tayyib. Yoo namni halkan keessa rakkoon takkallee hin jirtu niitii fi wajjin rafuu hin danda'an walitti dhaquu ni danda'an yeroo galgala afaan hiikanirraa haga obboroon gayutti jidduu tana bilisa namni martuu waan fedha waliin ta'uu hin danda'an akka waan duraan ta'uu danda'an maraan danda'an. Yoo gubbumarra sii himu jira namni marti beektaati callaa nama hedduu caqafatu jira martuu irraa fayyadatuuf dubbatu jira. Wanni halkan rakkoon qabdu dura ka fagoo addaan jiru dhiisii ka waliin dhufee waliin rafallee rakkoon qabdu halkanii achinaa kaa'i. Guyyaa sihii sooma qabu guyyaa soomaa yoo niitii tanteetitti dhaqxee waliin rafte sun adabbii guddoo namni martiin beekaa guyyaa san qadaa baaftaa rabbi toobaa deebitaa ji'a 2 adabamtaa sun beekamtu.
yoo intaloon anteniitii ante tasbira hin jirre telefoona keessa wal daawwattanii wanni shaawaan si ka'ee karaa saniin bishaan kasirraa dhufan taate soomni guyyaa sanii sirraa bada. Sihii sooma qabu guyyaa beek halkanii miti. Soomni guyyaa sanii sirraa bada. Kafaaraan sirra hin jirtu ammoo guyyuma tokko qofaa qadaa deebifta. Kafaaraan sirra hin jirtu. Waan adabbiin sirra hin jirtu. Sooma san balleessuuf duuba ammoo tawbaa rabbi deebitee rabbi naa dhiiseettaa rabbi gaafatta araarama. Ayya barakallahu fiikum jazakumullahu khair. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الحمد لله. gaaffiin kama ustaz. أي قافدا. Ani biyya kana keessa jiraadha biyya UK kana keessa jiraadha. أيه. Wanti gaafachuu barbaadu amma namni tokko tokko jechuudha biyya kanatti mana bitachuudhaa fi akkaataa itti siistama itti bitatan tokkotu jira jechuun kontiraataa jechuudha bakka nama uummata yoo bitadhu yookiin silkii bitadhu yookiin uummata yoo bitadhu kontiraataa waan bitamutu jira biyya kanan beekanii. Koppii waan sanii beekuu barbaada wanti sun haraamamu halaala jechuun amma yoo san haalatti gatii yoo bitate xiqqoo ishii waan gabbuutu jira gaafa sanitti ammoo wanti natti dabaluun jira waan gaafa itti ofirraa bitu jechuudha waggaa namatti illee ofirraa bitee sadiitti illee ofirraa bitee. Akkas. Saniifuu wanti sun hukmi isaa maal jechuu barbaadeeti. Gaafiin waan tokko ammatti fudhadhee gatii isii xiqqoon ifirraa baasuun murtiin isii maali na fakkaatti? Silkii iPhone tokko fudhadhaa jennu biyya kana keessa kontiraata jechaa. Waaqaan isaa har'aa kaashii yoo kaffale yeroo sanatti kaashii yoo kaffale warri paawundii kuma tokkoon fudhadhe. Kontiraata yoo kaffale ammoo jechuudha waggaa lamatti ifirraa fida yoo ta'e waan kana. Gaafsanitti 2,200 dhufa. Warri garuu warra manatti waan gaafsanitti kaffalu jechuudha 2,200 kaffaltaa yoo kontiraata ta'e. Akkas. Kanaafuu akkam ta'e? Waan kana bakka lamatti addaan baafna. Wanni tokko waan ijji isii ati fudhattee mallaqa isillee ammuma sitti himanii waan san ati firraa baaftu fakkeenyaaf televizhiina dhaqxee suuqilee waan san gurgururraa televizhiina qiimaan isaa 500-700 dhaqxee fudhattee waggaa tokko keessa suutan ifirraa baaftee ifirraa fixxaasuun takka. Wanni kun waan goggogduu wanni isin jidduu rarra'aan jirtu mallaquma san qofaa sirraa eeggatan sun waan addaati. Kontiraaktiin telefoona ammoo waan biraati. Telefoona ijjii telefoona haarawaa san irraa fudhatta. Leena isaanillee irraa gadhiifatta. Intarneetaa fi minitaa fi waan marayyuu daataa sii gadhiisan faayidaa lama wal keessa jira asitti. Gamanaan daataa isaaniitiif intarneet isaanii fayyadamta gamanaa telefoona haarawaa sii kennan. Waan kana maraa waliin qabii ji'aan hagana baasiin jedhan. Waggaa lama deema kontiraaktiin suni. Mas'alaan tullachuu ni geetti. Ta duraa sulleen akka argo sirraa dhaqanii kaardii isaaniitiin mallaqa irraa fudhatanii meeshaa irraa fudhatanii waggaa tokko keessatti suutan baaftee guyyaa tokko baaftee waggaa tokko qabda sin jedhan ji'a 12 qabda. Ji'a 12 kana keessa dhaqxee baaftuun sulleen hin gaya. Tuulleen ta waggaa lamatti ammoo jidduu tana faayidaa biraa irraa argata adeemtu atiin isaanilleen faayidaa atilleen telefoona irraa fudhatte leena leesii gadhiisan isaanillee kastamaa argatan kaleen isaanii kana irra gadhiifatanii warra mallaqa fudhatan kulleen hin gaya. Maal asitti kontiraaktii waliigaltee lama wal keessa seensisanii waliigaltee telefoona haarawaa sii kennuutii fi waliigaltee leena isaanii san sii gadhiisuu isa wal keessa seensisan. Waliigaltee kana lamaan addaan fudhatuu hin dandeetta. Fakkeenyaaf telefoona barbaadu siim only kontiraaktii naa godhaa hojjeteen sii hayyama warri. Mallaqni illee yoos gabbo'a. Telefoona kan keettiin dhufattaa ammoo isaan siima isaanii sii kennanii daqiiqaa isaaniitii fi intarneet isaanii sii galakkisan.
لتشون جيتي مسألة أنتو لتشو حلال إن شاء الله. جزاكم الله ما عمل لي أنتمت تلبليتو بيجانا ميورون بقوليتو لوان ما بيجانا كلا جراتنا ميكوا بيكامتو لا أكاس or kansila kana ramana bitachio ke japan na ero kyoka du ke sejrate mana san garo fi difachio abade mor ke juanjara mutu jara imbe tani أكاس isa sani ni mansan ero wali bisa tan amma woni kafaru birri butu mitani birri morasa kafarabi ya ke mo kabdi woni kafaru ni jarata darga kanarat mana butu mana kafaru dan dawun ni kiyana nagaya na biyanati birri wali tikabe birri ko bamana bitundan daw أكاس jaan aku makra mana tikafara buja jaga wasi tewana ka deposita ayo kafale bija ناقالي me umi sakana hawa kanga مني بيا فرنجي تنبي تتنبي فلماني بيفتي تكا من دوران أتكيسة قلتو كموتم أكنا قتيسي قبوسني ووقاشني أول كيسة جرتو في قتيسي قبوسني حقاسين فردو سنجدان قتي قد كيسني قتيسان وانك أبدولي قورتي أما حقا توكو قدا توكو فرار أوفتي حقا كان اللي كرا مناتي نفرا فيت توكو أمو منو هارا ودايتي من كان بربادتي كومري بابشن تما كومري بلامان أمو كان ولي قلتني جي أنا غنا بافتني قتي هجيتان تتفهم مرالارني سيكنن واني كل شو يود التكيس جراتي حرام التكيس جرتو فكينا من هارا وتبيت التسن يوغتين إسا كما لبته كما لباف صدوم وقاد دبا كيسا باف تسنجدا صدوم جلا دي مسانتو حرام ودري بقى دلتبانا سان كما صدوما كجلا دي مسانتو حرام ودري واني إساني في بنكين إسلاما أدان جرتو بنكين إسلاما اللي ما نسانكم وني باف صدوما سي غرغرة أمو كبنكين إسلاما سن حلالا كبنكي ورا كناكم كافرة يعني حرام ما تقول إكس بنكين إسلاما يرو مدرا ولد دبلته منك نجاتين إساكم هني باف صدوما سينجر أبا واني في الكاسون ندعتي نمدو ونجيرو مرجع كبا إني قوي مثلا كمان باف صدوما سر بربان وقادي دما كيسا سينجدا قوي مثلا سيما كون أمو قتيم منا كمان إبا كم نصدومني فائدتين نركاني نتلاتين نا حاجانا كمان باف صدوما قتيم نتباف تطوكما أمو جمانة حلالة جمانة حرامة إندان ده سيستم نكتباك أبو يومرتو سيستمك كتباك أمرتو أدان كوبيسة ورقان سيدوران جدي وأنا إني سيدورة تاجر جيرو عندوميتي. بيجانا كيسة تساركتشون إندان ده مارك هلانا كنايتو. نمني هجي بريدو كبركتشون إندان ده نمني مرتين أرجعتو. نمني هجي بريدو دومين ده كبدو كابون أرجعتها. كمان بكرة تكون نادرين. bakka mobaayilaa sanitti illee xiqqoo wanni jiru amma mobaayilaa gaafa amma bitatu kanaa fi gaafa waggaa namatti tumu birriin isaan irratti dabalanii jiraata. Waa asirra hin dabalan gatii masaati suni gatii sii himan sun. Wanni isaanii irra jechuudha wanni akkasii jiru jechuudha agriimentii isaanii. Hin jiru wanni akkasii irra hin jiru wanni takkittiin haramaa ta'e irra jirtu yoo baasuu baattee adabbii akkana si deema jedhan siin jedhan isaan tuqee jira sanatu illee if beekte akka baasuu dandeettu mindaan keetti waan maraa yoo fuqa qabdaa. حاجة أشيرة كون فوزن ديت ملك ركان اليومان جيران. قافة تباسو ده بدأت تلتسرت إيجال تب موبيلا. قافة سرت إيجال تملي سيهين إيجال كنا سرت إيجال. هاي بارك الله فيك. دوب إخواني أكاتن دوبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ غافي قبل. أيه. أبا في هذا باسكري باسون دندما. إن ده نمو فترة راهو باسون دنديته وني طلبت قلت سر واجب أمي طلبت قلت أبا فترة باسون دنديته هذا أبان كم مدران واجب سر ترى باسون دنديته ركون جرو. أما خلاص غافي نموي رتي رجع جنة يعني أساسا واقع بدل باسون دنداني يويتا وانا كمل جراني.
وما ركون جرو كانوا ما نور رباس اللي ركون كمال واني تطلع نمط أودوان وما ركون جرو رباس ندي تبا في ترى ما شاء الله بريدة فكسي هذا أنا بابنا جنان نرام باسنا وسوا قبضا ننجر إن شاء الله يكبرت لا أيه بارك الله فيكم أيه جزاكم خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لهذا شيخ سوما شوالي جي أشوال بوخا كيس سومون دندا ممو برسان بوتمت كيس سومون دندا جي مشوال كيسة تبتين جهان سنجي أشوال كيسة تهون دركما جو مشوال بوخا كيس سوما ما إيه اوكي غافي برا دورة جون دندا إيه ندي تغفيت ألو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لهذا شيخ غافيتي يو إمام تيجي ودوا ماليس أنا تيجي أجبرت صلاة أمبودة على وقت كده تسوي صلاة ثانية نتا يو سجل في دوبات أنا هبي سجل في دوبات ولد يبي أجي سجل ولا أجرا تلفون ولا مرة سجل لي مرة واحدة فيسبوك أخذ هذه كيس غافي سيدا جيجرات سجل أنت تو رواجر سجل لما والجلة دي ما جرتي نندقي تو كغارتي غافين دوبا نبني توكو إمامني أمة سلاچيسه وسو سلاچيسو جرودو أنكبو يوف بيك صلاة في سنة شر دابيك حسابه هندكم نما براك أشرو سينسي في حسابه كيودات سالفتي أو في حرام سينة بالآية تك ومن نمو وما أنت وصلاة نساء فياقما يو أصوم بيك صلاة موتو فتاتي إيغا صلاة فتاتي يو يادتي إني متى ساتي صلاة ديبسا أمة وما رنجرة ركوكم أمني نما دران إني وضوء أنك أبو بيكو قفا صلاة نساء رابطة يو دران شيني وضوء أنك أبو مرفنشاني سيني به يودع أني بيك تيمو قبلتي يو صوبيك دوبان الاتي صلاة نكسر رابطة نمنكم أنك أبو يكون مرتو مو صلاة نساء فياك بابيتو كنافو إن شاء الله أمة بلدا صلاة نساء فياك با شيء تشمل صلاة ديبسون دكابا سكالي ولجو دوبا كفاراتنا حقم تكباسن نمني غرين چنا كيلو باسيدا غرين كيلو تو كوف چنا باسيدا غرين كيلو سدي باسيدا حقم باسني غافي إساكي جرتي غافي وبليسا حقني باسن كيلو تو كوف چنا بافت إن شاء الله كيلو تو كوف چنا كن إنجا كيلو تو كوف چنا جيچون رمضان غوتورا كيلو غراما أفرتميشن جيچون كسمامي كسي صدما في قرشان چنا قرشان أفرتميشن حقس باسو نيران دي تيچو بفساني يوغوتي أكاسو مغا لهنا يابدين ياچسون دنديتا لهنا ديدي كان فوتي هيسا ماتي هيساتي قودوني دنديتا لا وانو كنتو كوليرا كونكو غويا واني غرو بكتانا جيرا السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ غافي تكتبا واحدة ربي سنبيتي سنة نادي بسامي. أيه. غافي تكتب ما سيدا. غافر لك. إنت غافر. غافي تكتب
bultii maarseeta amma samanuma kana dhageenyee dogongoroo namni ramadaana keessa yoo jaarsaa waliin rafe hin cabaa ramadaan hin ta'u yookaan miskiina jaatamu nyaachisuu qaba jaannime. Hayyee. Dogongora keessa amma hin beeknu nuti gaafa sanitti amata 4 dura wanna hojjechuu guyyaa tokko amma jaarsaa waliin dabalamnee rafe anamma hin beeknu sanitti akkanii fi haraama wanni kun jechuudha. Kanaafuu wanni narra jiru maali amma haraama jechuun dhage. Bismillahir Rahmanir Rahim dura harama ta'uun kuuma duraan jiraati. Gaaf isin akkas gootan sanillee isin hima jirti, isin durallee hima jirti, isin tun dhagahin malee isin hima jirti, dura tan akkana taa beeknu waan haaraa dhufeetii miti. Egaa agas beekne yoo guyyaa waan kana gootan wanni kun haraama tahuu dhuga'an hin beekne rabbis si beeka wanni waan akhiraatan ta'eeti. Wanni amantiitu waan namni akkana godhee shira walitti dalaguu danda'u miti. Qofaan kee qabrii seenta, rabbii kan kee dura dhaabatta. Yoo rabbiin guddaan si beekee dhugaa wanni kun haraamayyuu ta'uu hin beekne ati. Ammoo akkamitti hin beekne sun duba guddoo gaafii namatti taati. Namni eega dhihana nyaatuu hin gayu, bishaan dhuguun hin gayu eega beekee waan guddoo hagana geettona dalaguun hin gayu akkamitti wallaalte sun gaafii biraati. Yoo kan dhugaan hin beekne taate rabbi homaa isinirra hin jiran isin lachuu. Rabbi waan hin beekne nama qabu. Yoo ka beektan taate ammoo rabbi isin beeka. Sooma guyyaa sanallee qadaa baaftanii ji'a lamallee walitti dhaabdanii soomtan. Eega moo asirra doodaa gaafii tanarraa bahii waan hin jedhu wallaalchi kun wallaalcha hedduu. Tokko akka wanni kun haraama taate hin beekne. Tokko immoo akkasiin haraamaan beeka akka adabbiin guddoon akkana geettu tun irra jirtu hin beeku. Sooma cabsitu qofaa se'a. Kaboodaa kun laal kabooda yoo sooma cabsitii ammoo adabbii biraa guddoo sana takkaan dhageenye garuu sooma cabsitii beekte. Wamaa miti rakkoon jiru guyyaa tokko qadaa baasattee kana buufatte taate yoos maal goota guyyaa ji'a lamaan soomuun dirqama yoos. Murtii waan kanaa beekuun dirqamaa miti. Garuu haraama isiin ta'uu yoo ka dhugaan haraama ta'uu iyyuu hin beekne taate waan isiin sooma iyyuu hin cabsine ofirraa kaseetu taate wamaa sirra hin jira yoos. Akkana kun ogaa guyyaa tokko akkasiin namarraa cabsituma beektaam yeroo san. Guyyaa tokko qadaa kan kafaluttiin beekee. Bes beeknan jiini lama si wajjabe bes. San beeknan jiini lama waajiba sirratti tahe. Murtii kaanii beekuun dirqamaa miti. Garuu wanni kun hin geettu soomanarraa balleessitii eega beekte. Jiini lama soomuun dirqama yoos. Ayyee ammas gaafii biraatiin qaba. Hayyee gaafa. Tabirallee gaafa rakkoo hin jirtu inshallah. Ayyee namni iddoo gongorre hin jiru. Ayyee. Gaafiin tunillee amatuma 4 dura jechuudha. Yeroo akka sanaan dhufee ittaanii gisee dhufu ani nama takkaallee hin beeku nama jechuudha. Namaan hin beeku afaan ana akka kiyyabee nama beeku hin agarre ana bichaadha Oromoon. Amma mucaadhaan wal jaalannee walitti dabalannee. Dhaga'u jira. Mucaa wal jaalannee walitti dabalannee abbaa kiyyaan isuma san giseen bahaara bee abbaa kiyyaan haala walii nama afaan kiyyabee waliin dhabee bakkaan buluun dhabee jedhanii abbaa kiyya bilbilan. Akkas. Abbaan kiyya waan sibbaase naa qaqqabii nikaas godhuu naan jee. Subhanallah. Amma waan sibbaase qabaltu deemee dumaachi baatee ati torbaan inni kana waliin naan jettaa waan sibbaase dura naa qabali duraaraan sibbaase. Naan jennaan abbaa duraaraan bakki hin qabu ni maal walii haaman dalaguu zinaarraa jennaan hin godhuu naan jennaan. Subhanallah. Mucaa kana wal jaalannee karaa irratti walitti dabalamnee zinaa daleennee jechuudha. Amma achi booda zinaa kana akkasitti keessallee zinaa haraamaan hin beekaa garuu zinaa walitti daleennee achi wal qabannee biyyi san biyyi duraan jiraannu biyya biraatii taarii san keessa jechuudha. Ndagaa dubbadhu. Biyya kana walii biyya biraa dhufnee yeroo akkuma tana keessa. Ammallee itti bilbilee na godhii yennaan na godhuu didee. Ndagaa gaarii si dhagaa dubbadhu. Okay, itti bilbilee ammallee ni kaana godhuu didee waan si baase amma naa kafaltuu naan jee aditti uummata harkaan qabu waan si godhu ni kaana godhe yennaan na godhuu didee eegaan jee sadii moo kana haraama walitti daleeyne.
عندك هذا بق إيه جالسة دي نكا آرام ولد دني جالسة دي بودا أكاسيتي نكا نقول جيني مالكاس إتي مكرم نكا نأخذه جراحاني نكا سنات كمو هنتو ولا سلاخة بسم الله الرحمن الرحيم مدان وبلتين تاني ما تكون مدانا ما دبرتي جولة تاني هدو مدته نمني يرو بيا فرنجي تنا درام بحر راس كيا وكرم نينجير بكبولا نكمل بكأولا نكمل ركو أكسر إيه نمني ما نجال رابطة ركون تو نجاوان هدو سلانو ننتانت نوا سينسيفتي واني بدو أمونا ما قد سيسا أبان نما دالي يرو سنرتي كسلاوان كان مرايا ديوان كان أفقوبتو akkamitti mallaqaaf waan kana dubbatuun waan baay'ee nama jibbisiisa namalee salphachiisaati garuu silaa akka murtii amantii islaamatti yeroo san kaatee masjida dhaqxee gurbaan kun gurbaa islaamaatiin barbaada abbaan kiyya immoo mallaqa naa kennitu malee hin godhu naan jedhee yoo jettee haga san himte abbaan keetii takka bilbilanii gaafatanii yoo inni mallaqa argadhu malee hin godhu jedhe wilaayaan isaa itti gaafatan mas'uulummaan isaa sun irraa kufti eegisiin irraa kufte yoo nama biraa ka itti gaafatamaa masjidaa kaantu fudhatee nikaa hasii godhaa qaadii achiiruutu jechuu kiyya نكاح سيقول أيوس ركون يجرت سلا حلال فتة دوبا ولا الجناتا وتي أمينا ناتا وتي اسم بفسنين حرام سنسني والإنجيرو وصون توبتين دوغرا ربين ديبين أكسما يو حرام درانجي أسديكي تورتان كان أجمان سني حلال جنيتما اتفوفا سنين جدا واني سنين تاتو أما وان غوتان واني سنين را دابري وان ديكو إن شاء الله وان أفتر هدو وان أفتنا كيس إن شاء الله جيرون بريدو لنجرتي إجول لنجرتي واني باين جرتي بإذنه تعالى كنافو وان فول دراس الريفتو ترغاري وان دراسا صداتني سالفتني جالي سور أما يو الباتي أفان كان كيتم دو سكالين تنمت وان كان غافتون كان كي وان بايه ما شاء الله ربي سرها جالتو إيمان مسي أوفيت أنا مرسي قول إمالي سلا نمني جالفتي فينا ديمون انديتا سلاكا نمني هدون برا جالسي ديمون تتلين جالفتي ديمون سلا ما انديتا واني وان كان سيقول إغارو نما براتيو في الحاجة في الأسر بعد تجارو ربي برا دقيقة كان عذاب أملي تنسي دوب بسيسة وانغاري غوتي نتأمل قافتو وان كان قافتو توانغاري هجيسا أما ددفع سريسا أما الدام بها غرغر بها جي أسدين تكا غرغر ترى درا غر ربي توبدا بل ليسين جدا يا ربي يغنا تندي منو جدا أما اللي كيسا بها فول درا اللي مرتفع داكما كان حرامت اندي بني أكاسي توبا ربي تندان ترى ولد دي بتاني ولد دي بتاني كهارات نكاح ودتني يوري كيسن غاسن اسن جديد ذات نابل بلتني ام بالبلي في ورنا اكا كرالاف ان شاء الله نكاح سني قد انغور باذن الله تعالى اما سوسنت انسان نبيو شيخ انا اما ويد مسانه تجس ديغو تربوت نكاح باغي ليغس مودو مالها وي تيرغي نكاح ودي انمو ولر ايغس بودا غنيجر تركي وقت تو بودي مول ناغالي الفقام نكاح تدبان الدام بينس أمبانو غرغر دي ما يشوكي مالي والهيك يشوكي ميتي الدمان فقاد دا يشوكي المون سوالين جرتيرا كون قبدو المون هذا ولين تيرا كون قبو إني برا ديمي جي أسدي تريد ديبا إن شاء الله نكاحتي ومرة طرفتي المون تيرا تبين المغانا المو قمت الالمت المون تيسنتون يوكا وان كان أدو سلا ilmoon teessan tun ilmee haraamaati ammoo isiin badiin qabdu badiin teessan male na dhageetta keessa watsaabii kiyya lambaroom kanarratti watsaabii na dubbisi insha Allah watsaabiin sagaleen akaay ayi barakallahu fi rakkoo nama dhugdu waan dhugaan nama rakkisaati addaan jiguun hawaasni baqatuun biyya alamarra faca'uun waan hin taane nama mudachiifti ijoolleen ta'in akkanatti rakkataa jirti biyya irratti kunoo faca'ee namni addaa ka dhiiralleen ka silaa qubsiisee maadii godhuuf innilleen akkuma rakkoo foon bilchaatoo dubri foon bilchaatoo kana garraan illee bakka argee fudhatee nyaatuu yaalii godha. Salaamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. أستاذ قاعدين كمان. يلي هاتو. أستاذ زكاة الفطر أم فكنا في أن نجرب بمغروبة أنا. معلقة
ergine maatii guutuurraa midhaan bitee maatii guutuurraa baasuun danda'ama zakatul fitri amma kaleessa akkanumatti liibiyoo dhaggeeffadhee gaazexii islaamaa kan jedhu tokko irratti argee yeroo sheekni wayii achirratti fatwaa godhanii nama masulummaa kan kee irraa baasuu hin dandeessu jedhanii galgaluma immoo sheeka wayii kan soodii irraa yeroo hundaa gaafii deebii taasisan tokkollee ittuma isaanillee dhaggeeffadhee isaan ammoo hin danda'ama jedhanii gidduu kana waan an ammoo akka irraa baasuu yaadee ture gidduu kanatti naarkaa wal dha'ee jennaan isiniif bilbilee hin danda'amne waan kanatti na baasa. Dura doo achiin geenne mallaqa ergitaa fe'ate normaala mallaqa ergitee warri kun nyaata mallaqa kan kee. Kanaan dura moo? Yeroo marayyuu warra keessanii mallaqa ergitaa fe'ate. In erga'ee yeroo tokko yeroo hundaa miti. Jechuun kee yeroo irraa yerootti mallaqa ergitee mallaqa ergite kana warri nyaataa miti. Wanni isaan amma achitti otooti isaan firraa baasanii wanni isaan baasan sun mallaquma hankee kanaa miti gadasii ergitu kanaa miti. Maal addaan jirtire amma kun zakaa ittee erguu fi kama duraan isaan bira jiru isaan ji'a dabre ergitee fi ramadaanni isinis seene ho'aa jettee 20,030 ergiteef sanirraa isaan yoo bitaniif ka amma ergituu kun maal addaan jira? Garaa addaan hin jiru. Waan addaan jiru hin qabu wanni eegati mallaqa ergiteef wanni sun ka isaaniiti. Isaan dhiisi ilaal isaan dhiisi namnummaan zakaa namni itti baaseyyuu hiyyeessi zakaa namni itti baase kanarraa zakaa firraa baasuu hin danda'a. Kun kan namni hariyaan isaa mallaqa erganiif kanarraa inni firraa baasuu hin danda'u rakkoon qabu. Madhaamaatii mallaqa itti ergitee mallaqa kanaan anallee isinillee walitti dabalaa achi nurraa baasaa wetteen umaara wanni dhoowwanyituun horii isaaniitti eeggasanitti isaan milkii isaanii keessa seene umaara rakkoon qabu inshallah firraa baasuu hin danda'anii. Firraa baasuu hin dandeetti bifasanii. Okay, shukran barakallahu fiik. Yanti lammataa hoga. Eegaa hin dandeetta. Inni kunis waa'ee maallaqa kanaatti ustaadha maallaqa fakkeenyaaf warri asitti biyya warri faranjii kun namaa kennu fakkeenyaaf abbaan yoo gara daara akiraa deeme maallaqa kana isaan irraa sadaqachuun akkam ni geessa. Maallaqa faranjiin namaa kennitu yoo karaan duraan argataniin karaa sirnaa taate shiraa fi sossobuu fi kijibuun kee jiraatuu baate maallaqa kan keeti halaala fudhatuu ni dandeetta namallee kennuu ni dandeetta. Sadaqatulee ni dandeetta. Asirratti waraqaa hin arganne yeroodhaaf harka mootummaatii wanti waraqaa arganne hojiitti hin baane kanaaf kan isaan nyaataa jedhanii sheerii nuuf kafalan isuma sanarraa hamma ta'e tokko yoo bifa sanii sadaqatte ni dandeette mirga kan keeti halaala kan keeti horii sii kenna sun eega sii kennin milkeen kee keessa hafe homaa rakkoon qabu sadaqatuu ni dandeetta. Okay, shukran barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Duuba rabbi gaanu haalaafisu guddina fiitiin ijoolleen ta'een akkasii daddaan facaatee rakkoo akkanaan keessa jiraatu waan baay'ee nama gaddisiisaati. Gaafii duuba obboleessi keenya nu gaafatetti deebinaa. Eegaltii ji'a ramadaanaa eegaltii irratti nama soomuu hin dandeenye. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaada. Sheekh wanni si gaafattu bare akkami zakaa nuti biyya Awurooppaa dhaaleessi jiraa duraan maallaqa qabandaa akkami yoo biyya firaa baasne ni ta'a ta'uu dandeetta mallaqa biyyatti ergitee abbaa kan kee haadhatan ta'e wakiila godhattee narraa bakka bu'aa narraa midhaan bita abaasaa itteeni bifa sanii ofirraa baafta inshallah obboleessi kan kee kabii jirutti ergitee midhaan bitee miskiinaa kennee sirraa baasa. Inshallah. Gaafii takkaan qaban malee. Dabala dhumaa rakkoon hin jiru. Akkami nutiin kun gaafii Awurooppaa kana keessa jira. Maybe soommanni keenya akkami jechumaa beeksan maal siyaafate jechuudha. Maaltu bade? Waa'ee dura amma akkami soommanni keenya jenneetu maal haga danda'anifuma eeguu ila fi eeguu afaanii fi eeguu haga danda'an ila qaqqabatu waan takka yoo ilti irra si buute lammata itti deebisuutu haraa malee takkitti sana rabbi sin gaafatu ilti irra si buute irraa ila qaqqabatu wanni guddoon kaana moo rabbittu nu laafisa inshallah rabbi nu haa laafisuuti.
هاي بارك الله فيك جزاكم الله خير دوبا بلسك نوان جدي إيغلتي وياتو كفاجي رمضانا وان صوم دندي إنف ملك إرجع ملك أسنين مدام بيتني هي ساقو دنجدي عندك إنتي ونسون الرجاء جدي ونين ويا سنقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لهذا. Gaafii qabu. Aye. Gaafii keenya namni sirna raka nama guyyaa keessatti salaatee jaalata keessa malee jaalatamanii. Fakkeenyaaf afur duratti afur zuurii boodatti hin danda'amaa jira yoo ta'an yaani ziyaadaa tokkumree 12 ol. afur duratti lama boodatti. يعني أفر دوبتي ميت يعني أفريو دوبة صلاة درت لي أفر صلاة لما صلاة تجوله بوتي. يو دوريلال كل لما سون سبي دورا لما جد. لا. زهري دورا أفوري جهاجد. زهري بودا لما سديد جد. مغرب بودا لما كود أنجد. إشاء بودا لما كود لما حاجة كود لما تا. بودا بود المغرب صلاة العصر سنة ولا كاس كبارنا يوم نجيت تودا أستاذ تمام رأي بديجا في دبي رتي وأنا مرة رجعت أنا شو مدي ساسني تبرات أتينا أكو هارون نجافة دانوان أبلو رجعنا أبلو كاس كده مال جتان أكنو رانتان دبين إيش يفكرنا في يعني نو بجودة شمارة فني من أربعة كيسترنا أنا ما فكرت درجان جو كاتما نبراتي سينجا يجوا شمارة تكير جدا لكن من أربعة كيستلولي أربعة تكا كامسيد يكوني يعني أكمل أكشريا سنة ولا تهرم مو هذا نمني dubartii maanguddoo dubartii bira tajaajilu biyya faranjilee jirti biyya araballeessan biyya arabarratti yoo haasofne amma dura namni dhiiraa dubartii bira tajaajiluun hin gayu namni dubartiileen dhiira bira tajaajiluun hin gayu yoo ammoo dubartiin dubartii bira tajaajiltee dhiirtilleen dhiira bira tajaajilte womaa rakkoo hin jirtu akka nama fayyaa doktoraa akka naarsii akka nama tajaajilu ol kaasee qaqqabee dhihana kennee fi maalii godhee fi waan kana maraa godhuuf hin danda'anii garuu yoo isaan nama hagas mara dadhaboo ta'ee nama baambaris waan amma jalan haffaadaatti kaayan yoo ta'e ilaan laaluu dhabee ofirraa eegu ilaan akka hin laalle oowraasi akka namni ilaan hin laalle wanni guddoon haraamaa sanii kun nafni kun hagas mara rakkoo hin qabu akkuma akkoo tanteetitti akkuma abaaboo tanteetitti ilaalteetuma tajaajiltee rahmata gootee fi nama dhiibdee fi quraanatti qaraatee zikrii rabbi yaadachiiftee keessi cibaada nama dadhabaa kana gargaaru waan guddoo ammoo nafa saalaa akka laalle yoo isaanumaan ofirraa haa dhiqanii malee akka harkallee qabatee irraan dhiqne nafa saalaa wanni guddoon irraa baqatan malee wanni kun uumaa miti nafni kun nama maanguddoo miila dhibanii fi dugda dhiibanii fi homaa rakkoon hin jiru dubartii yoo taate. duuba obboleessi keenya kun ramadaana durarratti kaffaaraa ofirraa baase kaffaaraa nama soomuu hin dandeenye guyyaa maraa nama tokko nyaachise jedhaniinsan waan guyyaa 30 guyyaa ramadaanni tokkoffaa marayyuu miskiina qoodeen narraa geetti yennaan sirraan geettu dhuun haraama qoonni kan keessa taqaasii ta'a waan guyyaa tokkochisanii qofa sirraa qeebalamu guyyaa tokkoffaa ramadaana irratti waan guyyaa 30 ramadaan dhufu jiruu kan ramadaan keessa jiru kan waan guyyaa 30 dhufaa jiruu san 29 dhufaa jiruu san baasee miskiina qooti hin taatu sun maaliif hin taane akka nama osoo yeroon hin gahin salaateeti akka nama osoo yeroon hin gahin soomeeti fakkeenyaaf shawwaal keessa sha'baan keessa aboo ramadaanni dhihaate guddoon shaata qaba ammumaan ofirraa soomee ramadaan ofirraa fixedhee sha'baan keessa yoo soome taati hin taatu ramadaanni gahuu qaba رمضان كيسة صومو يوكم بودا صومو لأني كان مالي درا صومو نديت السلام عليكم هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أستاذ وين في قافة شوفاني هيا أمنتي ربنا رحمتها قلوفتي
وكاشاني سوما سومني sababni dhukkuba irra waan turteef jechuudha utuma addaan kutinii gara fuula rabbii deemte hokkaashanii kanaaf wanti sirraa ani kafaluu danda'u jechuun anas ta'e obboleeyyan kiyya akkasuma abbaan kiyyallee wanti sirraa ittiin amma fuula rabbii jirti wanti sirraa nu kafaluu dandeenyu jira. Namni tokko yoo dhukkubsatee soomuu dadhabee osoo fayyee soomuu hin dandeenye akkasuma dhukkuba sanirra osoo jiru yoo ramadaanni kun itti ga'ee osoo soomuu hin dandeenye akkasuma osoo jiru yoo aakhirame wamaarra hin jiran yoo ammoo gaafa ramadaana yeroo ramadaanaa san dhukkubdee fakkeenyaaf ramadaana duraa dhukkubdee gaafa ramadaana irraa bahanii ji'a lama ji'a sadi booda fayyitee diqqoo haga tokko fayyitee ji'a lama ji'a sadi fayyitee ammallee dhukkubni itti deebi. Ji'a sadii san keessa qadaa baasuu hin dandeettii turte. Yoos yoo isiin har'a duute ramadaana san irraa soomuu qabdan har'a si taatee obboloowwan kee taatee fira taatee irraa soomuu qabdan yoos. Yoo ammoo osoo dhukkubni kun irraa hin galin. Akkas dhukkuba sukkaaraa eega ture sila waggaa dhukkuba sukkaaraa dura ture yoomirraa qabe dhukkubni sukkaaraa kun. Irrattu yoon beekamne yoo abadan agumadhuma akhiramte waggaa tokko booda irratti beekame malee sana dura hedduus akka beelessaa hedduus akka eebbisaa yommuu dhukkubuma yaani dhukkuma biraatti yaani hakimii kan keessaa turre waggaa tokko booda irratti beekame. Laal wanni bakka tana jira yoo dhukkuba sukkaaraa ta'uurra beektan akka namni isiin irraa fayyuu hin dandeenye ta'uurra beektan soomni irraa kufaa kafaarat irra wajjaba isii guyyaa mararraa miskiina tokko nyaachisutu isii qaba kiiloo tokkoof cinaa guyyaa maraa miskiinaa kennuttu isii qaba dhuma ji'a irratti kiiloo 45 miskiina irraa kennitan sun yoom gaafa dhukkubni isii kun fayyuu hin dandeettuu isin hubattanirraa san dura ammoo haga isiin dhukkuba san namni hin beekin ka inshallah fayyeetu gaafa rabbi na fayyise isiin qadaa baasa jettu yoo akkasit duute san namuu isin hin gaafatu osoo qadaa baasa jettu ka qadaa san ammoo yeroon argatin hin fayyii yoo duute wamaa irra hin jiran yoo ammoo dhukkubni isii qabe kun dhukkuba irraa fayyuu namni abdii hin qabne ka isiin inshallah gaaf fayye qadaa baasa isiin jechuu hin dandeenye akka sukkaraa kan dhukkuba akkasii ta'e guyyaa marayyuu kafaaraa irraa baaftan amma duuba isin waan gootan si hima. Waa lama keessaa takka hin dandeettan amma. Waggaa tokkicharraa boodaasan ka sukkara ta'uu isaa isin beektanii ka silaa kafaaraa irraa baasuu dandeettan osoo kafaaraa irraa baasin isiin duute san. Waggaa tokko ramadaan immoo tun dhufinu anuyyuu biyya ormaatti jiraati galeetti hakimii fidee ergaa hakimii dhumarratti lubbuu si fudhate kanarratti beekne malee dura dhukkuma kanaayyuu hin seene abadan utuma ramadaan hin dhufin iyyuu waggaa darbe jechuudha. Isin gara fuula rabbii deemtee وما ركون الجريوس وما رجران إن شاء الله وأنا نديت صدق موجود وما رجرانين معذورة. هيا قلت رب سنا صبر سيسو سيل ربي هارا المودين في جنة في تناك أنا يسوع سنا رب سنا صبر سيسو صبرا. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير يا شيخ أستاذ وإني قابلت بربادي دقات مالي يوني فين هوري خلنا نمتخني نمي تين دلقات توري أمني تنان نيرا نباسا تكاني تيجا مالي زكاة هوري كا ستي وجبة نمك نتي مسكينة قد جتنتي. هوري خيالي سبرت ولدك أبا بكينيا هوري خنا برت ولدك أبا بيان يدي kabadde fakkeenya inni itti dalaguutti jiru yoo amanni itti naanne zakaatul maaliin irra ni garuu inni itti dalagatu jiru yoo fakkeenya malyuuna tokko biyya ergitee obboleessa kan kee bira kaa'etti obboleessan kee achi keessaa baasee firra ittiin dalagataa jira. Ittiin dalagataa jira. Tayyib yeroo ati galtee heger mallaqa kiinaa kan jettee argattee mallaqa kan keen argatta. Guututti. Mallaqa kii maraan adeemsoo ittiin argatu dandeetta.
yoo akkas taate zakaan itti wajjabe yeroo zakaan gahu marayyuu irraa baafta akkana ma waan liqii sirraa fudhatee obboleessa kan kee liqii sirraa akka waan liqii si biraa qabdu fakkeenyaaf gidduma kanneen inni itti dalagu jira guutuutti hojii keessa galchee hangam keessa galchee beeku ati laal ati waan dalagan tana jalaa waan argattuumi nama ani waan argatu taayisaati malee bes akkas eegataate horii ijjiin kan keetii inni namooti fayyadamu jiraami namni kun nama sheekaati nama dukkaana qabaanaa fi beek rakkoon hin jiru wannan deemuuf horii kan kee ati nama bira kaayette namni sun yoo dalagateen horiin sun liqii jedhama dura maqaan isaa maal yoo bade horii san sii kafala yoo horiin isaa adhabee suuqin harkaa gubatte horii san argatuu qabde dirqamaatiin liqii jechuun akkas yoo ammoo amaanaa ka jennu taate horiin amaanaa hidhamee bakka kaayamuu qabu sunduuqa keessa gaafa ati dhufte achirraa fuudhanii maqaan kee ilaalee hoosiin jechuu qaba horiin akkasii sun yoo manni sun gubate siin kafalan yoo hattuun dhuftee hatte siin kafalan horiin amaanaan kafalamu maal amaanaan inni naa fayyadamne waan takka achi ta'a maal goona ba'aa isarra faana ba'aa tiksuu irra faanee ammallee ba'aa kafaluu irratti hin faana yoo ammoo inni irraa fayyadamu ka daldalatuun ka dalagatuun taate bu'aa isa qabaa miti gaaf rakkoon dhufte horii kanaati abadaa dhabuu qabdu haala tokkollee dhattu eega akkas taate horiin kun liqaa jedhama horii kan kee ka liqaa ka nama bira jiru wanni laalan namtichi kun nama guyyaa an barbaadet horii kana irraa argatuu danda'u moo nama an danda'u miti ilaalan yoo namni nama horii sanati yeroo barbaadet irraa argatuu dandeettu taate zakaa waggaa maraa irraa baafta yoo kasan hin dandeenye taate hoo yoo kasan hin dandeenyu taate inni iyyuu fakkeenyaaf horiyyuu qabaatee siin kennu takkaa nama harka jabaatu wahuurraan bahani ka irraa argatuu hin dandeenyu taate zakaa itti dhiiftee guyyaa rabbi horii kan kee irraa sii deebise zakaa waggaa hagamii irraan baafne jettee waggaa 2 waggaa 3 inni achi ture san zakaa maraa irraa baafta bakka takka. Yeroo hundaa badeetti irraa argatuu danda'a. Akkas. Eegarraa argatuu dandeette horii kan kee qaatee amma harkaa qabdutti lakkaawama horii qabeenya kan kee kaanii walitti 8 irraa baafta waggaa maraa. Fakkeenyaaf amma asirratti gaafii takkan qaba tanuma fakkaata. Kabirallee gaafachuu dandeetta. Horii kanarraa fakkeenyaaf 100 antilmaama kan walumaa galatti kan ta'an kuma 100 furan kanarraa amata ga'uudhaaf ji'a tokko ji'a 2 ga'uuf an dhimma biraatiif irraa ajamee waa irraatti daranjiifatte hanga hafesan irraan baasamu amatan guunne hangaan achitti hafesan irraan baasamu. Yoo osoo waggaan irratti hin deebi'in guyyaan 2 guyyaan 3 ka hafu horii kana baaftee garii lafaan bitatte haga hafe qofarraa baafta. Yoo ammallee asirra waan takka faayidaa tokko biraa sii dabala. Yoo horii kana ka 400 ka ji'a 11 taa'ee ji'a 12ffaa eeggatu jiru horiin biraa guddaan gara biraatii si dabalamee irra dabalte zakaa mararraa baafta. Kan ga'illee hunda walitti dabaltee irraa baafta bakka takka. Akkas amma fakkeenyaaf 400 ka achi jiru laa saamax Allah abbaan keessan akhiramee horii guddaarra dhaaltan horii si ga'e santu 400 ka biraasii kennanii hoosiin jedhan guyyuma tokkotti zakaan kan kee ka duraanii ammoo bultii 15 hafe ga'uuf kana yegga dabalta 800 irraa zakaa baafta. Akkas. جزاكم الله خيرا. وإياكم إن شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إخواني سكنتاك إن شاء الله قرا قولبو ديمنا قرب مرت إن شاء الله ربي قدان خيري فينها ولنها قبو شر مرا ربي نورها قبو بلس كنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قافدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قافين أوا. أيه. إلمو قراءة ترى زكاة باسون كم ندا. زكاة فطري إلمو قراءة جرتورا باسون سنة واجبة متي سنة الربافتو أجري أرجعت سنتو قاري موك بركان ربي سيسنتوف.
تاني في ترسو امم التحيات دولاتي في التحيات بودن لتكما أكو متكتل التحيات الأمانة او كدرا ميلا كان كي كان قبته ميلا بترته تي ميلا مرغان ابدا كبودا مو ميلا كان في جلا بافتي تي يلا كي تلا فتيت كبودا يعني هو قدرات كبودا كما كان كي تلا فتيت ميلا في جلا اتشي بافتي غير مرغا بافتي امو سننا بيك اكا فيت تاون ندي تركون جيرو اك يومي لكسين كان هيا منتات نمن غارين نفني ساكسي سبورتي ميتي نما اللافو ميلي كسي كوبوتاتي اكو سيمي جاوتي تركون جيرو إن دندي تسلل سناتي تسالاتو دندي تواجب أمتي أيه بارك الله بارك الله أيه السلام عليكم إخواني دوبا إن شاء الله برمسكين نكا أردا لا السلام عليكم برمسكين نكا أردا سرتي قولبنا إن شاء الله ربي خير الدنيا آخرة ولنو هاقبو وأنا متوتي مرا ربي مدان الرها تكسو دليت نمرة ربي مدان إرن ودبره قبروت فيك إني جالتت ربي مدان هذا بلو يرو جبدو يرو أجباك السجرة إبادها هدوم ميسينو يرو نمني قبروني ربي كرت يرو كنا إبادة ربي هدوم ميسينو قم ربي كنا هذه بنو ربي كنا قلبي كلون هكذا إنه مدك ربنا كنا دقيقة لما تكا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا قرب لنا الراها قبو خيري من رب لنا قبو شري من رب نراها قبو دليتي دليها دابا كينا رب لنا دبرو جنات في رب مدانها كرنيسو ركتا كينا رب ركو كيسا باسو جنكما كينا رب جنكي كيسا باسو يا رب نما متاين جاكا سخنا كيسا نو حيا قبل يا رب نفيس يا رب نما يا نركا قو يا رب الرباس يا رب نما قفا في جرات يا رب واحد خيري دبلف يا رب انت قفا في جرات يا رب ليس خيري دبلف غربا قفا في جرات يا رب انت خيري دبلف يا رب ور لما ولينجر الى ما جرات الما خيري يا رب دبلف يا رب ور علم تجلته متى تجباتي ركس يا رب مثلا عراشي ولف يا رب المكن عراشي نور ولي خيرتي يا رب نودي دين يا رب قبسان وجود سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين